Ashamaa jirra jirtu hordoftoota koo nagaa qabdu baga jiraattan illee nagaadha. Ammas viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufee jira. Har'ammoo jechuudha. Akkamitti baagiraawundii dudduuba suura keenya bareechuu dandeenya? Otoo mana suuraa hin naqin jechuudha. Mana suuraa dhaqu isin hin barbaachisu. Akka ajaa'ibaatti suura keessan akkamitti akka bareechattan isinittan agarsiisa jechuudha. Haappii buusuu isin hin barbaachisu. Waan takkallee cinqiin qabu jechuudha. Haala daqiiqaa muraasa daqiiqaa tika keessatti suura keessan bareechifachuu itti dandeessan isinittan agarsiisa. Aga dhumaa nama hordofa. Warroonni haaraa dhuftan asirratti subskiriipinaaf godha. Asirratti akkas dhuftan mallattoo ishii kanarra gadi xuxxu ol kan jettu kanarra gootu haala kanaan viidiyoon asirratti gadhiisu guyyaa guyyaa simbira ga'a jechuudha. Maaliif asirratti waa'ee barnootaan gadhiisa waan ta'eef akka irraa barattaniif subskiriipinaaf godha isiniin jedha yoo fedha keessan ta'edha kuni. Barnoota guyyaa kana dura sin darbe yoo qabaattan xuxxu jechuudha. Kunoo iddoo viidiyoo jedhu kanarra xuxxan jechuudha. Barnoota haga ammaa sin darbe keessa waa baay'ee as keessa argachuu dandeessu jechuudha. Kunoo feesbuukii keessan illee akka sin jala hin gubanne akkatatti cufachuu dandeessa isinii maxxansiin ture. Kanaaf as keessa waa baay'ee argattu seenaa irraa baradhaa isiniin jedha. Viidiyoo koommoo laayik naaf godhaa isinitti tole. Laayikii keessan na jajjabeessa waan ta'eef laayik gochuu hin dagatiin isiniin jedha. Yoo yaada qabaattan koomentii naaf godhaadha. Amma gara barumsaa isin dabarsa. Tole aappii wanti isin barbaachisu haappii maalii irra seentu jechuudha. Kiroomii kana moobaaliin nama kamiyyuu ni qaba. Jalqabuma moobaalii yeroo bitan kiroomiin kun haappiin kun muluun irra jira jechuudha. Kanaaf moobaaliin keessan ni qaba jechuudha. Kiroomii kana achirra gadi xuqnee seenna. Ergaala kanaan sinii banamee jechuudha. Amma warri duratti fayyadan akkasitti sinii banamuu malaa jechuudha. Warri kaan immoo sarchii irra xuqxanii banachuu dandeessu. Amma bakka sarchii kanarra xuqxu jechuudha. Baagiraawundii suura dudduuba jijjiirachuuf jechuudha. Maal gootu as gubbaa kanarratti mata duree irratti itti katabdu jechuudha. Waan itti barreessu kanatti barreessitu. As gubbaa irratti maal jennee katabna? Remove kan jedhu raagotanii xiqqoo gootan oosuu sinii ba'a jechuudha. Kunoo as gubbaarratti remove tuqaa godhee baagaa godhee jira. Achirra gadi tuqxu. Yeroo achirra gadi tuqxanii amma haala kanaas sinii fidaa jechuudha. Upload image kan jedhu kanarra tuqxu. Obsaan eeggadha. Naaf fiduuf jira jechuudha. Erga haala kanaan tuqxanii iddoo kanatti upload image kan jedhu kanarra tuqxu. Suura fidachuuf jechuudha. Amma suura keessa bareechifachuuf. Erga achirra gadi tuqxanii jechuudha. Amma suura tokko fidaa jechuudha. Amma anas keessaa suura irra dudduuba suura sanaa jijjiiree bareechifachuu kanan barbaadu sana fidee dhufa. Amma mee suuruma tokko fidee dhufa. Obsaan eeggadha. Mee hamma suura kana dudduuba isaa bareechadha. Akkuma argitan suura kana mana keessattan ka'ee jira jechuudha. Suura kun mana keessatti kan kaafamedha. Dudduuba isaan argitu lafaa deebee qodaa wayisa jira. Girgiddaadha. Mee hamma suura kana akkatatti bareechifadhu dudduuba isaa isinitti agarsiisa. Suura keessanirra gadi tuqxu. Yeroo akkasitti gadi tuqxan mallattoo raatitan dan gootas gubbaarra jirra gootu. Suurri sun dhufee jechuudha. Erga haala kanaan dhufee maal gootu iddoo kanarratti edit kan jettu ni jirti achirra tuqxu. Yeroo haala kanaan tuqxan kunoo jala kanatti kalarii barbaadan sinii fida jala kanatti jechuudha. Kalarii barbaadan as keessaa ka barbaadan irra godhachuu dandeessu jechuudha. Kan barbaadan kunoo kan barbaadan irra as keessaa yoo barbaadan kanarra yoo barbaadan kanarra kunoo dudduuba suura kiyyaa baagiraawundii isaa akkatti naa bareeche jechuudha. Yoo barbaadan asirra yoo barbaadan asirra daanuu jira jechuudha. Baay'ee jira jala ka barbaadan irra kunoo akkuma mana suuratti sinii bareechaa jechuudha suura keessan.
Nama tokkitti kana isinitti agarsiise isin kan barbaadan irra godhachuu dandeessu jechuudha. Kalarii isaa isinitti tolerra jechuudha. Yoo barbaadan adii yoo barbaadan haala kanaan erga tolfattanii azalatti immoo jechuudha. Fakkii manaa bakka bashannanaa minaaminii bakka bishaanii yoo jiraate azala immoo sarara kanarra kalarii qalamaa jira jechuudha. As gubbaarra immoo kalarii manaa faamaa tokko tokko jira jechuudha. Kunoo akkuma argitan kunoo jechuudha. Akkuma argitan dudduuba suura keessanii haala ajaa'ibaatiin isinii bareechaa jechuudha. Akkuma mana suuratti akka waan mana suuratti kaatanii suura keessan bakka barbaadan bakka fukkataa tokkotti kaatanii akkanatti suura keessan baay'ee jira jechuudha. Gosoota garaagaraa azala maraxattanii jechuudha. Buufachuu dandeessu jechuudha. Kunoo kasinitti tole. Asinitti tolerra godhattu jechuudha as keessa. Kunoo haala kanaan suura keessan akka ajaa'ibaa isinii bareecha. Baay'ee namatti tola dhugaa. Kunoo akkuma argitan as keessa maraxattanii kan barbaadan irra godhattu. Aappii buusuu isin cinquu. Kanaaf maal gootu yeroo seef godhattan immoo jechuudha. Amma ani kana seef godhachuu waan barbaade mee isinitti agarsiisa. As keessaa tokkorra godhee buufadha. Mee kanarra godha diimaa kanarra gootanii maal gootu? Mallattoo xiyyaa asii kanarra tuqxu. Kunoo xiyyitu ni mul'ata achirra tuqxu. Sanaa booda maal gootu doowiloo diimaagee kan jedhu kanarra tuqxu. Ammas maal gootu doowiloo diimaagee kan jedhu tuqxu. Ammas maal gootu asumarra tuqxu. Kunoo seef ta'ee jira jechuudha amma galarii keenya keessatti. Argitan miti? Galarii keessatti seef ta'ee jira jechuudha suurri keenya. Haala salphaadhaan akkasittiin baagiraawundii dudduuba suura keessanii sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Kaffeetan irra godhattanii bareechifachuu ni dandeessu siniin jedha. Kana fakkaata akka irraa barattan immoo abdiin qaba. Akka isinitti tolus abdiin qaba. Kanaani haala kanaan sirreeffachuu dandeessu siniin jedha. Viidiyoo koo isinitti tole laayik naaf godhaa. Kunoo amma ana suura mana keessatti ka'e suni galarii koo keessatti yeroon seef godhu. Akkuma argitan galarii koo keessatti seef naa ta'ee jira jechuudha nammaa sun. Kana fakkaataa aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.